ganawar waan maqaa keessa dhufuun qabu bar. Egaa silaa inni dachaas kana yoo araarfate maal rakkoo qaba? Silaa rakkoon qabdu silaa isarraa qabaadde kara dachaas ifa beekmaan dachaas hin jaaladha malee inni kaan isa dachaas jaaladhu itti fakkaate. Akkas kara sanitti amma shakkiin isaa kara sanii fudhatee baramanii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota keenya arraan tana jarraatu beeksiin jira waan itti madduun jira qaba. Walumaan agarraa isiniin jedha. Hayyee gaanilleen wanniin sibira dhufee amma sibira argameef viidiyoo idaa isin halee isin gadhiiftan argee ture. Viidiyoo sana irratti akka waan walii aartanii waliin mufattaniitiin argee siififannes. Maal jetteen waan ati jetteen sitti immoo maal irratti rakkoonsa maal irra dhufa dandeessi? Waan biraatii miti. Guyyaa dhiyoo tanaa Pirankii takka dalagannee ture. Dachaas irratti bakka dachaas irratti pirankii sun dalagamnaan ittiin himne bilbilaanis ittiin himne akkanaas hin jenneeni akkasuma kuttee pirankiin suni ammallee deebi'allee dhiifamallee hin gaafanne isa kana obboleessa keenyaa dhiifama gaafadhu hin jeeni akkamittiin dhiifama gaafaddaa suuta jeetiin gaafaddaa naan jee suuta jetteen gaafatinii. Isi dubbiintu waan hin taane dhiifama godhiif jennaan hin godhuuf ansumaa hin beeku naan jee duuba isa kana saayiba keeti shariika keeti obboleessaa barakka obboleessanii waliin jirran malu sadiin akkamitti kana jechuu dandeessaa jennaan ati numaa sunuu isa wajjin kaayyoo qabdaa'uu naan jee isumarraa osoo shakkee jira manni irra shakkee godhee jira biraan kuma sanuu akka dhugaa godhee na fakkaatti. Kanaafuu bakka sillee hin beeku akkas taanaan hin beeku sumaa hin beeku deemnaan jeeti kayya kutene bira. Aaree lolaan barmee isumarra isumaa shakkee jiru baramma silaanni. Sumaanumma diimiinarraa akkanaa kana jeenyaa jira bara. Hin beeku sillee ifiimna dhuftee naan jee asii barbaadu si dhufee naan jee. Akkamitti akkana jedhee amma sii kun fuune. Amma silaati bara namni galateeffatu qabdan amma sii dachaasillee. Nama jechaan tuttuqamuu qabu miti ammas keessa nama yeroo hunda galateeffamu malee nama jechaan tuttuqamuu miti amma fuula kana duraan akkamitti akkana jechuu danda'a. Garuu anaa rakkoo qaba maaliif jennaan an obboleessa dhiiraatu wajjin daladheen beekaa miti isa kana waan hin beekne fuudhee itti nageesseetiin bakka inni kun obboleessa dhiiraatu wajjin daladheen qaba isa kana garaagalchuun qaba jeetiin galchee miti. Inni sunis kan itti nageessisu galatoomfamuu qabu. Garagalee waan addaa pirankii dalagee itti himuu dhabee isa aarsee hin araarfadhu isumaa hin beeku jechuun kun maal jechuudha. Achuma pirankii sana gaddifate. Amma deebi'ee siinis siis tuttuqee bara amma balleesse. Bakka kanarratti wal dhabnee hin beeku waan barbaadata sitti hin dhufne egaa amma akkumaan an barbaadata itti dhufeetime. Kanaafuu waamee akka. Ati bara nama galataatti barbaaddata maali? Nama gaara sanii isa galchee uume. Ay galateeffamuu qabdan malee siifiis dachaasis ta'e tuttuqamuu hin qabdan. Amma tu waan biraati malee egaa kan akka hayyatte. Namni harree kophee galanni isaa dhufuudhaa jedhan. Garuu galatuma qiyyaasiin dhufe garuu ani irra laalumaatii miti ilmi dhiiraa ni dogoggora. Ilmi namaa kun ilma dhiiraa sun ta'e. Hundummaan ilmi namaa namni dogoggorre hin jiru. Achiin duratti illee bilbilaan sirreeffadhu amala akkanaa kana sirreeffadhu jennaaniin bakka bilbilaan illee hin beeku wansuma hin beeku naan jee humaa rakkoon qabu gaa'umaatii miti irra laalu. Barammatuun dhoon tanallee waliin dubbannee waala jiruun doliinuu haasooyinee matinatti himatte qasan biraan deebii amma gizee dachaasitti tuttuqu siinis akkasii balleesse gaarii amma maaltu wal tafee'u ganaa waan maqaa keessa dhufuun qabu bara. Egaa silaa inni dachaas kana yoo araarfate maal rakkoo qaba? Silaa rakkoon qabdu silaa isarraa qabaadde kara dachaas ifa beekmaan dachaas hin jaaladha malee inni kaan isa dachaas jaaladhu itti fakkaate. Akkas kara sanitti amma shakkiin isaa kara sanii fudhatee baramanii. Inni kuni obboleessa kiyya jeeti gaara san biraan taa'u ture naan jee wallaahi. Guyyaa tokko biraan namne amma afaan beeka takkaatu hin dhayne mayi. Dachaasiin gaafadha malee fi takkaatu hin dhayne namni ganamas ta'ee galgalas ta'ee dhaqee hanga guyyaatti si fuudhee si geessu san hanga si namni jalaan hafin isaa bara. Bakka inni kun akka maraataatti akka nama waa tuqamee jirutti kophaa irraa bahee inni kun akkanatti nama make
akkamitti duuba inni kun obboleessa dhiiraatii boo rabbii keessu daadduuti yaa obboleessa kiyya akkamitti isa kanan araarfadhu irratti sillee hin beeku an barbaaddataan si dhufe akkaminnaan jira. Oltu wallaa waan biraati an akka kiyyatti almatuun fayyaadhaan joongaa yoo gaamaratummaan akka gaafa sanitti deebite malee an fayyaadhaan jeenjoommaa sillee hin beeku fi duraanuu na dhufte maal jeessa tuttuquun. Laatuun dogoggoraa miti kan amma inni uumatee malee. Yoo sin barbaanne takka caaluma ijoo qaba malee silleen barbaadu duraan dhufti maal ijii waamee tuttuquun kun rakkoo guddoodha waan akka kiyyatti. Egaa keessaan jedhalloon bineensa jedhanii bareedni naaf himee naa ibsee bara an barbaaddata sitti hin dhufne yeroo jiru sani naaf ibsee jira bara. Ibsa qabara maganaa waan sitti himatu waan ganaa waa'ee si jaalalaas wajjin oofuudha balleessee barummaa hinaaf ne maaltu hafee ture. Fitee qabara wanni hafe hin jirtu. Garuu silaa namaan beeku ta'e jecha kana naaf hin godhu. Garuu waan tiyaajoo. Hin godhume waan akka maleetu wallaahi waan fudhatama hin qabne. Duraanuu inni wooma keessa jira wanni asiin seegee lafarra si harkisee asiin seegee wooma jiru jira malee silaa fuudhuu si fuudhurraa qabaate dura si fuudhe ammas. Sunaa wanni lafarra harkisee akkana asiin eegeefu. Rakkoo biraatiif miti. Inni durumaanuu rakkoo qabamaa miti garuu inni dabartuu hundaa'u garuu hangaan gartee obboleessa kiyya faadhatti himamee obboleessa kiyya hundi dhagee kanaan hedduu takka wallaahi cinqame. Laatuun cinqiin qabdu maaliif ammas waan taateen qabdooti amma isa alaa galchuun gaara sanii dheeyitee naatu teerumaa wettee isa galchuun namni hundinuu waan siin arrabsuun qabu siin faarsa malee. Wayi barnumaa keessoo ni beektaa? Si inni kun kafana si qabee biyya nama sima kan jennaan si rabbiin nama himu dachaa si na gammachiise moo rabbiin na gammachiise rabbii gaditti sababaree ilmi namaa sababaree isaa si gammachiise egaa rabbiin nama keessaa si taa malee wajjin hariiroo qabdanii isuma kanaanu. Namu waasiitee tokko gaafa shakkite wanni san barbaddeeta wannummaan feeteta namaa taatu hin jirtu bara. Nama waa sii godhe takka yoo galateeffate yoo nama san shakkite wannummaan namni san sii godhu deemuu baddeegaa eegana deebiteellee taatu balleessee jira gaanamma tanaan akkaan jiru nuumaa'uu hin beeku gaani waliin laaqee jira gaama balleessa akka nuti itti yaadne akka nuti itti gammannee waliin jiru san balleessa gaama inni fanni sana amma akkan irraan inni gaa. Ana dogoggora qaba malee inni wanti hin qabu maatii miti. Ati maal dogoggortisa inni bara dogoggorta kun qabdeeti? Dhalaadha. Dhalaan hangumaa harmi isii rarra'u ayileen isiillee rarraatii jedhanii maatii miti dogoggoruu ni jira dogoggore maa miti wanti nuni dabarti. Dogoggora maal dogoggorte namni dogoggoree namni wallaa waa takka isaan hin jiru isaan rabsa malee. Abbummaan fedhe waa takka jecha tokko siin jiru jiru tana takka sodaatin waa takka hin taane ammas wanni sirraa irratti hin jirtu ati bakka hundatti nu arrabamta malee wanni si arrabamu amma namni arrabamu isa kasiinis waajjee dachaasiinis waajjee rakkoo dila kan hunda amma fitu jiru amma eegesiin akkana ji amma ganaa boronaanis numa jaabar ni nafa anis jalaa amma nuyi namni wajjin jiru anis jalaa nafa. Obboleessa keetitti araarame jechuun silleen beeku jechuun maal ta'eeti? Nalaawwan fayyaanii miti lama raatuudha malee kan fayyatti osoo si jibbeewu osoo si jibbeewu yaa bari si dura wajjin jirra bara manuti osoo si jibbeewu dirqama bari isa sanii taraaramuu silaa ooma jiru osoo si bari si fuudhu baates dachaasitti taraaramuun dachaasitti immoo dhiifama gaafatuun san dirqama silaa tanuma obbolummaatuun ba'a. Nama wajjillee hin dhalanne inni. Dhugaa barbaadame nama wajjillee hin dhalanne silaa nama wajjin dhalate obboleessa rabbii kan beekee isaan kun fedhu biyya takka ta'a fedhu biyya ta'a rabbii waliif fide obboleessa kan wajjin dhalatan qofaan. Asis bara obboleeyya rabbii taanee waliin jirraami rakkannus bal'oo jiraami waan jirru hunda waliin ta'u jirraami. San hunda wal bira dhaabbanne hedduu takka gaamma dachaa kumpaan karaa hundattu isa bira namni dhaabbate isa nama karaa hunda galateeffamuu qabu. Anta nama uuman jiruun beeku gaanfannis waan inni ta'e ni ga'uun arginu magaafadhaa uume. Obboleessi barka wajjin dhalatan irra kan rabbiin waliin nama fideetu irra jaalaa bara. Garuu inni san hunda wallaalee anaa intala dhala
Ta'isaa wajjin maalummaa isaa hin beeku fiddee. Moo akkuma nama dhabdee nama dhiira dhabdee isa la deddeemu jirtu. Isaan isa barbaadetti dheeyitee galchitee ammallee irra deddeebitee nafuudhi nama jechuun jiru dhiira dhabee. Akka sanitti ilmaamuun oolu amma qalbii isaa akkasii yaaduun faadhaan malaa. Humaa miti an bakka hin dhabne dhiirtii waa isa qofan taane garuu isaafillee jazaa isaa rabbi haa kafalu. Wallaahi wanta mee isumaa gaafaan argee waan isa rakkoo isa gaafatu ta'a malee amma ati arra booda qalaa silkii isaatu biroo godhi wooma fannisuu keessaa haqi ganaa balleessi keessa maaliif namni fuula duraaf namaaf ta'u ammoo fuutanillee namni ammoo dura kanaan si shakkuu yammare rakkoodha namaan ga'a. Taniifuu ani akka kiyyatti nama jireenya fuula duraatiifis ni ta'an jiru namni obboleessa shakkee siinis hanganuma duruu hankana siin jee booda. Garuu asirratti garaan qixa duwidaa hin jabaatu isa kana laal xiqqishoo ni jiraame namattis dhiyaatee hin beeku. Atis itti dhaydee. Ni gorsinaan amma fakkeenyaaf niin dhaga amma dura si biraan dhufeemi isa bira niin dhaga niin gaafadhu akka amma siin jee kana naanis ilma jee taate khalaas. Maaliif jennaan ammaan tana yoo tini rakkoon biraa irratti argamte obboleessa kiyya wajjin daladheen qabaa na rifachiisa hedduus akkana naasisa. Bakka sani yoo deebi'ee niin deebi'aa unaan jee bakka san bakka naa taateen taa'anaan jeennilleeni garuu taa'ullee uumaa miti. Akka nichitti hin deebineef farta akka ijibbaata gooteeti akkasii baqqaana deebita waan inni siin jiru naaf himta halaas achiin booda anis garaan qurxii hin qabne diina abbaati jedhanii anis irraa murachuun qaba. Duraanis wal janaajjannee walitti hin dhufne. Rakkoo isaarraa inni itti cinqamee dhufeefimi kanaafuu humaa rakkoon qaburra ilaalu. Taallaa. Yookaan anis dhaqee gaafadhee rakkoo amma akka isa jirtu waan isa akkana jechiise waan isa jechaa shakkisiisa kana gaafadhee yoo akkuma amma siin jee kana naanis jee halaas maal goonaa ureenutu. Egaa maaliif jennaan laanni beektaa dhiisii jettee niin dhiisaa dhugaa rabbii taanaan niin dhiisaa akka inni eedana godhe saniin niin dhiisaa. Waan nama aarsu bara. Garuu ilmi dhiiraa waan akkasii hin dalagullee waan akkasii waan fokkotaa hin dalagu namni tokko. Amma fakkeenyaaf ana intala dhalaatu ani tun intala dhalaati yoo waan hin fedhesee daraartu waan akkanarraa dhaabbadhu naan jechuu qaba malee ani tun waan kayrii irratti isa oofe malee waan hin taane irratti isa oofne akkamitti na dura dhaabbatee akkamitti uummasan hin araaramne karabbiiti bara ofiin tarabbiiti. Duba dhiifama rabbiif jecha anaaf rabbiif jecha obboleessaa dhiifama kadhachuun qabu. Wallah sanni qabu sila. Toni waan hin taane wallahi bannis ni jire gaa waan ni ta'e walumaan laallaa meegaa ammaaf gaa inni isin jiru mana isaa mee dhaqee namoota keenya meegaa akkuma isiidhaan jee kanaanis jee meegaa viidiyoo biraatiin gaa qabanneen golitti deebinu har'aaf wanni yaadnutu qabannee dhumne kanuma nagaan jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.